السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلغي أكم جرتان هردفتوتا في دعوتوتا channel خينيا أورمو أندرو تك أكم جرتان بك جرتان التين نجيسن تاتون جا إلمان أورمو هندا فيديو خينا خان أرى مال سيتان فيسبوك لايت الرايتشودا فيديو حالة سلباتين داولو غرتشو أكمي تاكس أكاكس غرو يندينيو لالا يوربينجي سنيفو أصون إيجالين دورا ورين يوتيوب خينا channel خينا هاري تاتن هندنو أكا سبسكرايب نوغوتن غاف سنغافنا سبسكرايب غودا يوتيوب خيساني سنتان إيجا سنتانين بودا أورمو أندرو تيك جتاني سرچ غوتاني إيجا سرچ غوتان بودا كوني سنين بها أورمو أندرو تيك إيجا سي سبسكرايب جتانيني أز خجورو خانا إيجا سبسكرايب نوغوتان بودان notification خيسان on غوتاني eega ongotan booda viidiyoo fi waan haaraa nuti gabbisnu hunda akka isin bira daddafee ga'uuf isin fayyadachuudha. On eega gotan booda saniifuu viidiyoo keenyatti haa deebinu. Maaliif viidiyoo daawwachuu godhuudhaaf laayitii eega seennee booda viidiyoo feetan daawwattanii viidiyoo takka bantanii jechuudha. Kan isin feetan daawwatan viidiyoo takka kan isin feetan daawwatan ilaaltan amma fakkeenyaaf viidiyoo seef godhu takka jira kun video feetan eega bantan booda haala kanaan ustanii ilaaltanii jechuudha. Fixattanii yookaan idduratti dhaabdanii sumaan qabu. Eega video akkana ilaaltan booda amma kun sekondii 15 deema. Waa dhumee jira jechuudha amma. Eega isin video feetan ilaaltanii eega video feetan ilaaltan booda Facebook Live keessaanii baana. Eega baaneen booda file manager seenna deemne file manager. File manager. Eega file manager seenne booda device storage yookaan isin bira internal storage device storage as bira jiru kanatti hina. Eega as bira jiru kanatti hine booda Android hajoo kana Android folder hajoo kana hina Android. Eega si booda data booda com facebook.live hajoo kana com.facebook.live hajoo kana irratti hina. Eega sin booda catch file hajoo kana catch kadura hajoo kana isa irratti hina. Eega nifi isa irratti hine booda video hajoo kana afuraffara hajoo kana jechuudha. Isa irratti hina. Eega isa irratti hina video catch booda video hine achi booda folder kunuba folder takkicha kanarra ammas hina. Ammas bira dhaabbalee kan amma si mul'atu kana 0000 hajoo kana irratti qabnee eega irra qabnee boodaan more jenneeni rename jennaan maqaa kaninaaf maqaa moggaasinaa 00 dillo kun maali seetan viidiyoo reefu achi laallisan Facebook Live keessa laallisan isa jechuudha. Catch video kana keessa save ta'ee jira jechuudha. Osoo nuti amma quban qabne save nu ta'ee jira jechuudha. 00 jedhee jechuudha. Saniifuu 00 kana maqaa kaninaaf jechuudha. Amareefu waan akka geemaatiin sahaya waan akka geemaatii game jennaa jennu fakkeenyuma afaan feetan yoo dandeessaniin haala waan viidiyoo isin ilaaltan irratti hundaa'e jechuudha. Geemaa jennuun eega si obboleen kiyyaa eega maqaa kaninee booda moggaasnee booda dirqama eega maqaa katabnee booda dot jennee mp4 joo qabna dirqama kun eeganii fi maqaa kaninee booda dirqama .mp4 joon dirqama nurratti eeganii fi .mp4 jennee katabne booda rename jennaan rename. Wala obboleeyyan kiyya laala magic jaallan magic viidiyoo reefu laale haala salphaa kanaan asuma irratti nu bahuudhaan maqaa kaninee .mp4 jedhuudhaan as nu bahee jira jechuudha. Mee play goonee haalaalime dirqama play goonee ilaaluu qabna. Ni dalagu. Honno obboleen kiyya haala salphaa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Daaloo goonee Facebook Live irraa karaa laafaa kanaan nu deemu jira sekondii 15 yoo ta'u jechuudha. Saniifuu viidiyoo amma asitti as baafanne kana yoonii fi fuunee move jennaan karaa bootaa bareedaa kaayanna bootaa dafnee argachuu dandeenya karaa salphaatiin daaloo keessaan kaayadaa jennu fakkeenyaaf asitti kaayadee daddafee argachuu danda'a jechuudha. Kunoo obboleen kiyya viidiyoon keenya kan arraa kana fakkaatti
Ilis obboleeyyan keenya sheerii fi laayikii fi sabiskiraayib nu godhaadha. Chaanalii keenya haaraa waan ta'eef jecha akka nu wajji dhaabbatanii waliin guddisnu hedduu akka nu gargaartan isin gaafanna. Waan laaltaniif galatoomaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.